So gara marii keenyaa irraa yeroo dhufnu sa'aatii malamaaf asteenyaa as bakka jirru irratti I think mariin keenya gaafa jalqabee waa'ee akkamitti gara walitti dhufanii gaafa walitti mari'achuudhaaf maal godhamutu irra kan jedhu irraa kaanii jalqabne. Erga torban tokko booddee immoo isaanumtu gara marii deemanii Taanzaaniyaa Daar es Salaam irratti ta'anii mari'achuu irratti dhufaniiru waan ta'eef isaan amma ta'anii mari'achaa jiru. Torban darbee ta'anii otoo mari'atanii gara mariitti akka deemamu nu haasa'uun irrelevant ta'a waan ta'eef ta'anii gaafa mari'atanii jedhanii dhuma sanarraa maal argachuu barbaadna bu'aa maalii eegnaa isa jedhu haasofne torbanarraa. Bisaan amma yoonaa attuma jiru odeeffannoo qabnurraa attuma jiru qofaa otoo hin ta'in immoo wanta baay'ee nama jajjabeessutu ilaalamaa jira. Idaataan mootummaanis namoota tokko tokko akka ergee dhageenya wanta irra geeffanne garuu qaamonni adda addaa achitti dhufanii mariileen adda addaa akka godhamanii viidiyoo chaatumaan baay'een akka jiru akkas odeeffannoo adda addaa qabna. Wanta sirriitti ta'anii bisheessanii irratti mari'achaa jiran gara bu'aa tokkotti deemuudhaaf akka hojjechaa jiran wanta agarsiisudha. Wanta baay'ee gara nama cibsu wanta baay'ee nama gammachiisudha. Eeggachaa ma jirra waan ta'eef otuma eegnuu immoo amma futuristic optimistically gara future immoo opportunity fi possibility keenya ilaallee siyaasni Oromiyaa keessatti jiru Oromiyaa qofa otoo hin ta'in immoo Itoophiyaa keessatti and overall region sanarratti siyaasa jiru keessatti maal eegna siyaasni Oromoo maal akka ta'u irraa eegna maal akka ta'u irraa abdanna maal like spectrumiin isaa maal akka fakkaatu barbaadna. Spectrumiin jechuun landscaping siyaasa biyya sana keessatti jiru namoonni amma kaafaawwan fa'aa yaada tokko qabu maal akka jedhanii PPnis yaada qaba ABO'nis WBO'nis yaada qaba. Yaadni isaanii siyaasaa kuni spectrumii sanarratti maal fakkaata? Spectrumii siyaasaaf gara fuulduraa ilaallee futuristic wanta ta'e gara fuulduraatti kan ilaallatu haasofna. Achi akkamitti akka deemuu dandeenyus akkasumatti haasofna waan ta'eef opportunity and possibilities optimistic wanta ta'e irraa kanuma mari'achaa deemna maa'inni achi keessa deebinee akka haasofnu hin barbaanne torban lamaan kana sababaa fi because achi keessa deebinee immoo isa laaquutti dhufneennaan nu asii mariitti akka deemanii dhiibbaa gochuun nu barbaachisu already mariirra jiru. So more gara fuulduraatti akka fiixaan ba'u akka nama amanutti akka nama abdatutti siyaasni Oromoo maal fakkaata gara fuulduraatti wanta sodaachisaan irratti aggaamamu yeroo kana maaltu jira ollaarraa siyaasni adda addaa akkamitti nu ilaala maal gochuutu nurra rasa jedhu sana akka haasofnu barbaada. Generally you don't have to avoid gochuun isin irratti hin jiru. Avoid gochuu jechuun dhiisuun waa'ee isaa baqachuu nurra hin jiru. Maricha haasa'uu ni dandeenya. Garuu mariin kun akka fiixaan ba'u namoota barbaannudha asirra kan jiru waan ta'eef gaafa fiixaan ba'u gama kamitti deemna? What is the future look like? What is outcome isaa maal fakkaata? Isa jedhu kana akka haasofnu landscape isaa maal fakkaata? Siyaasni keenya gara fuulduraatti maal fakkaata? Isa jedhu haasofna gaaffii tokko qabdu taanaanis gaaffiilee sana as fiddanii isarratti mari'anna. Har'a abbichuun I think pausii taateetta fakkaata. Itti fufi nagaasi gaafadheeraa garuu achumaan itti fufiiti sirraa gara Awaashitti achi gara Maammee deemna achi Raajii Bilaal akkuma teessum akkuma ta'aa jirtani kanatti wal gaafannee yaadicha bilcheessaa gaafa deemnu orderii godhee taayimarii fa'aa irratti hanqa ammaaf garuu akkasumatti gara mariitti akka dhufnuu fi akka jalqabaatti sirraa jalqabuun barbaade yaada itti fufi. Ajeetan I think pointii lamaan isaan ta'u kaa'uun barbaada wayii amma araara deemaa jiru kana anis akkuma nama kamiyyuu bakkee maa dhageenye dhugaa dubbachuudhaaf siyaasi Oromoo bishaateera akkan jedhu kan nu gochisiise mariin kuni namoonni yaada wal falmaa lama qaban gareen lama icciitiidhaan qabanii maree yeroo dheeraa akkuma bakkeetti dhagaa jirrutti as ga'uun isaa baay'ee na gammachiisa fi kooti. Isa dura waan jechuu barbaadu
hundi keenya qabsoo Oromoo keessatti guddannee qabsoon adda bilisummaa Oromoo elemoo qilxuurraa kaasee namooti baay'een itti wareegamanii recognition argachuu irratti illee baay'ee struggle kan gochaa ture har'a wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoo godhanii empire sana iyyuu dirqisiisee mootummoota biyya alaa iyyuu dirqisiisee mariidhaaf akka isaan ta'an akka isaan mari'atan gochuu danda'uuni injifannoo guddaa natti fakkaata. Inni kun akka wanta positiivii tokkotti ilaala. Mootummaa amma taayitaarra jiru kanaanis I think akka waan positiivii kaasanii galateeffachuun barbaachisaadha. Recognition kennee indaa'uun baay'ee leetii ta'e utuu Oromoon baay'een hin du'in qe'een Oromoon manca'inii mareedhaaf qopheessuu qabu turani garuu yooma dhiyeeyyuu amma lakkii mari'achuu wayyaa jedhanii ta'anii mari'achuu jalqabuun iyyuu keessoo isaanii waan Oromummaan jiruuf natti fakkaata. Kanaan dura bara TPLF biyya alaatii leencoo lataa faa galanii airport irraa ari'amaa turan. So lamaan isaaniiyyuu nagaa dursanii uummata Oromoo akka piraayitiitti qabatanii mari'aaf ta'uun isaanii I think waan tokko jedhee yaada baay'een gammada. An akkamittiin ilaala gaa ergi mariin kun intaa jedhameeti wacci kara baay'ee ka'an jiru tokkoffaani gaafa Oromoomti wajjiniin mari'atu warri garaa kaahatti naqu jira. Siyaasi Oromoo yoo Oromoon tokko ta'ee biyya sana keessatti yoo Oromoon jabaate tokkummaa qabaate siyaasi Oromoo yoo jabaate waan barbaan gochuu hin dandeenya jedhanii warri wacaa jiran jiru. Duyyuu lolan qabdan jedhanii warri ilaalan jiru. Walii keenya kiyaas immoo shakkiidhaan wal ilaaluun jira. Inni gaa waan eegamudha. Sabi kun saba yeroo dheeraaf garbummaa jira turedha. Garbummaan waan baay'ee namatti fida waan ta'eef namni wal sodaachaa wal ilaaluun waan eegamudha. Qabsoon Oromoos immoo dhugaa dubbachuudhaa fi mootummaa ammatti taayitaarra jiru dabalatee yeroo baay'ee ganameera jedhee yaadaan. Kanaafi namoonni sodaachaa itti seenuun isaanii it's a natural thing. Waan eegamudha. Amma garuu haala sanarra darbeenii itti deemamaa jira jedhee yaada. Ta'us immoo qaba. Uummanni Oromoo leetiidha iyyuuti. Sabi kun mari'achuudhaaf taa'ee araara buusuudhaaf aadaaf duudhaa qaba. Kanaan dura iyyuu saba bara addunyaan doofaa turtetti ofiisaatii sirna dimokiraasiidhaan gadaadhaan wal bushaa ture. Rakkina isaa muka jala taa'ee mari'achaa ture sabi kun. Saba akkasii har'a yaada siyaasaaf garaagarummaa siyaasaatii fi ilmaan abbaa tokko gaafa wal ajjeesan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf wanta sana hir'isu deemaa jira jedhee yaadaanii iccitiin qaba. Muunsaa baay'ee toleera. Adda bilisummaa Oromoo kaleessa dheengadda agartaniittu ibsa baasee jira. Ibsa lama baasee jira. Ibsini jalqaba mariidhaa fi gaaffii siyaasaa kamiiniyyuu mariidhaan fuudhaa fi fedhii qabna. Isa kana immoo waan irra geenye isin beeksifna waan ta'eef obsaan nu eegaa mariirra waan jirru baasaniiru jechuudha. Kanarraa maal fudhannaa mariin geggeeffamaa jira. Maaltu ta'aa jira garuu namoonni akka Oromoo tokkootti hordofuuf eeguudha maleessaatii hujii garasiif garanaan dhufuun kanat ta'ee kana godhamaa jira jedhanii cinqabu waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Eeguun barbaachisaanii tokkoffaanii lammaffaan immoo kaleessa natti fakkaata ibsi ba'ee misinformeeshin adda addaa geggeeffamaa jiru. Misinformeeshin sanarraati of eeggadhaati wanta nu bukkee ba'u dhaabbadhaa eeggadhaa wanta jedhamu jira. So I think mootummaanis diteelii ibsa irratti baasuu baatellee karaa adda addaa namoota akka ergee akka mariirra jiru kaa'ee jira. Isa eeggachuun barbaachisaa. Diteelii keessa gallee amanuuni akkas jennee dubbachuun rakkisaadha. Garuu mariin kun barbaachisaadha. Marii kana booddee Oromoon maalitti deemsa jedhamu poointii 2-3 kaa'een booddeetti deebi'uu barbaada. Ayyaana yoo hin danda'ama ta'e. Okay, yeah. Gaariidha. Thank you. So marii kana booddee waliigalteen yoo dhufe siyaasi Oromoo tokko ta'a yookiin Oromoon siyaasa tokko qabaata jedheen eegwanii ta'us immoo hin qabu. Oromoon saba guddaadha waan ta'eef. Akka Oromootti wanti nuyi barbaannu garaagarummaan siyaasaa garaagarummaan yaadaa saba bal'aa akkasiitiif hin barbaachisa. It's an option ammaaraacidha waan ta'eef. Garuu optioniin suni gara fuulduraatti filannoodhaan yaadaan dhufuu qaba maleessaatii walajjeesuudhaan ta'uun qabu. Ilaalcha jedhuun qaba nafikooti. So siyaasi Oromoo araara booddee sanatti guddachuu qaba yoo sadarkaa sana geenye jechuudha. Wal amantaadhaanii, wal kabajaadhaanii, duudhaanii akkitti guddachuu qaba. Sana booddee egaa Oromoon kanaan dura nan cunqurfame biyya sana keessatti mirga kootu dhiitame, mirga kootu bitame jedheeti kan inni gaafachaa ture. Saba akkasii deebi'ee saba kan biraa cunqursuuf miti yookiin immoo mirga saba kan biraa dhiituudhaaf miti saba akkasittiin qabsaa'aa jiru jechuudha. So sana booddee wanti ta'uu qabu naareetivii biyya sanaayyuu
siyaasa Oromooyyuu haala ittiin ammataa ta'e haala more of because salphaadha jedhee yaadaan Afrikooti uummata Oromootii fi dimokiraasii implement gochuun dimokiraasii aanjiraachuun salphaadha jedhee yaada maaliif aadaa masaatu sana achi dhufaanyu masaatu sirna gadaatu sana maleessaati wanta nama kan biraarraa barannu hin qabnu wanta keessoo keenya jiru irrich goone isarratti fayyadamuudhaan so siyaasi Oromoo siyaasa yaadaa ta'anii yaadaaf yaadaan kan wal falmanii yaada dhiyeeffatanii gurguratanii walirraa bitanii uummata amansiifatanii haala ittiin filmaataan namoonni gara taayitaatti ba'an ta'a jedhee yaadaan gara fuulduraatti sana gochuuf garuu wareegama guddaa baay'ee barbaachisa tokkoffaanii nam ijoollee manaa ba'anii lubbuu isaanii kennanii gaaffii gaafatanii amanamummaadhaan mootummaanis gara bal'inaanii gaaffii jiru hundumaa consideration hundumaa consider godhee ofitti qaba jedhee yaada isaanis immoo keessoo isaanii waan jiru sana komii waan jiru sana araara booddee lafa kaa'uudhaanii hin milkaa'a jedhee yaada amma yoo milkaa'u baatallee wanti kuni gara fuulduraatti milkaa'a jedhee yaada amma dheengadda gaafa tokkoffaa isaanii is promising garuu amma walii galuu hin dandeenye jedhanii namni baay'een abdii kutate. Garuu ji'a lama booddee deebinee immoo haala baay'ee nama gammachiisu mariin kun jalqabaa jira. Arras hin beeknu wanta dhufu bor. Yoo ta'e hundi keenya wal duukaa ilaalchina jedhee yaada. Yoon ta'u ta'e immoo boris guyyaa biraan ammanayyuu ga'uun wanta guddaadha waan ta'eef siyaasa Oromoo guddachuu kan qabu garuu namni taa'ee mariif yaadaan yaada isaa gurguratee kan ittiin filuu filatamu ta'uu qabaa tokkoffaanii lammaffaan immoo rakkinni empire sana keessatti rakkina guddaa ta'e maa inni naareeshaniin siyaasa biyya sana waggoota dhibbaa olii fi kan inni ijaarame haala eksklusiivii ta'een sana gaaffiin Oromoos sana gaaffiin sabaaf sablammootaan kan biraas sanarraa barumsa guddaa fudhachuudhaan haala eksklusiivii ta'een gara fuulduraatti Democracy insured ta'ee jennaan uummanni Oromoo ko uummata bal'aadha. Baay'ina isaatiin representative ta'a, resource raamma sana fayyadama. Biyyuma sana keessatti democracy implemented ta'ee jennaan Oromoon gaaffiin isaa yuun deebi'a. Wanti kan biraan jiruna haala sana deebiseenii mariin kun in xumurama jedhee abdii qaba. Siyaasa Oromoos gara sanatti guddachuu qaba jedhee abdii qaba. Diteelii booddeetti itti deebi'uu danda'a ayyaana. Galatoom. Thank you Abichu. Fayyaa ta'e Awaash. Nagam. Nagam Awaash. Nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniifu. Wanta gaariidha. Wanni dura ka'e suni anumtillee sana yaadachiisuun fedha. Hundumtuu warri halaas warri keessaas uummata sanaaf birmachuun amma danda'ametti mootummaanis wanta gochaa jiru jira. Mootummaa qobaa wanta danda'amu waan ta'eef uummanni hundumtuu akka quba qabaatu jechuun barbaada. Kan kanarraa nafe wanti jalqabame akka itti fufuu waan nurraa eegamu gochuudha hundumti keenya iyyuu. Kreditiin qabsoo ilmaan Oromoo godhanii kan keessaallee kan alaallee kreditii dhorkachuun hin barbaachisu. Hundumtuu karaa isaa karaa itti fakkaate qabsaa jira. Kanaaf warri karaa meeshaadhaanis deebiin Oromoon deebi'a jedhanii yaadan kan uummata kootii waraanaan hin deebisa kan jedhanis karaa nagaatiin hin deebisa warra jedhanis hundumti isaanii kreditii mataa isaanii hin qabu kennamuufis qaba. Ergasii booda maaltu ta'a isa jedhu irratti yoo walii galanii isa jedhutti yoo walii galanii waliigalteen sun akka kanaan duraa hin ta'a jedhee namanu kanaan dura qophaa walitti dhufanii haasa'anii kanaaf 87 kan haasa'ame badaa namni wanti beeku badaa miti kanumti erga jijjiiramni kun dhufes abawoon gaafa alaa galu waan irratti walii galan wanti uummanni beeku hin jiru waan ta'eef yeroo sana lama ta'aniit walitti haasa'anii waan dhokataa ture. Amma garuu isaan otoo hin dhoksina jedhanillee namoonni jadduu jiran sun waan dhoksan natti hin fakkaatu kanaaf hin dhokatu jedhee namana. Haa ta'uti yoo dhokachuu baatee galanis erga galanii booda waliif amanamuu fi wal amanuun wanta gaarii ta'a jedhee namana.
miitee anni miidhamee Oromoon miidhamee jedhu osoo hin taane Oromoon amma miidhamee waggaa 5 waggaa 10 fuulduratti injifataa akka ta'u amma maa miidhamaa osoo hin taane miidhamni Oromoodhaa ka amma waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 istiil hanga waggaa 50tti pilaana keessaa illiitiin Oromoo qabaachuu qaba. Oromoo injifachiisaa godhuudhaaf yoo waan ammaarra qofarra kan dhaabbannee laallu ta'e maybe wanni ammaan tana nuti aarsaa kafallu waan fokkotaa nutti fakkaatee nu duchisiisuu mala yoo nini wanta san hin beekne arkachuu yookaan siyaasa kana goolabuu hin dandeenyu natti fakkaata. Gabaabdumatti fuuldureen Oromoodhaa akkami? Fuuldureen Oromoo akka kiyyatti haaluma amma Oromoon waywaataa jiru kana keessatti ani Oromoon parsantii 75 deemee jira je'eetiin fudhadha akka yaada kiyyatti. Oromoo gaaraas, Oromoo magaalaas, Oromoon gartee Arakiiloo jirus walumaa galatti Oromoon qabatee parsantii 75 deemee jira nama je'ee fudhadhee Oromoon haadhumu malee irra guddaa garaan kiyya dhadhaa na dhuga. Ifitti boonaatiin jira. Ifitti gammadaan jira. Aarsaa amma namoonni dhumaatii namaa rakkoo namaa kana yeroon ilaalu rakkoon tuni wanta harkatte kana tiisuudhaaf rakkoo dhumaatii dhufeedha je'ee nama fudhachuudha. Waan harkatte tolaan hin tiifattu aarsaa kafaltee tiifatta. Wanta harkatte takka. Tolaan wanni siif tiifamu hin jiru. Diinni Oromoon jalqaba dhiibe sanii dhiibeeti parsantii 50 takkaan moo'e malee parsantii 99 hin moone diina waggaa dheeraa nu bulchaa ture san. Parsantii 50 takka jechuun giddii xiqqashoo lattiqiitu waan jaansan hanqasiin injifate malee 80-90 cafaqeetii miti. Yookaanuu bakka jirutti jala deemee cafaqeetii miti. Diinni sun jira jechuudha. Yoo Oromoon xiqqoo wal nyaate parsantiin isaanii dabalee 60 dhufuu danda'a. Ni dhiibne malee achi sossoofne parsantii takka jechuu malee hin cafeeyne. Diinni sun as deebi'uu mala. Amma diina san caccafaqaa jira Oromoon caccafaqaa jiruuf fiifis aarsaa kafalaa jira. Aarsaan kafalaa jiru immoo akka waaniin tiifachaa jirutti amma alaabaa abaa'oo yoo fudhanne diimaa magariisa diimaadha. Maal jechuu? Biyya teenya dhiigaan qabannaa dhiigaan eegganna jechuudha bara. Erga qabannees dhumuun dhiifnu jechuu bara. Akkas ibsiti silaa alaabaan abaa'ootu nuu jechuu. Kanaaf an akkasittiin fudhadhaa dhiifamaa wantoota tokko yoon dheeressee booddeetti deebi'uu malla. Okay, maame perspektiivii adda haalaan hubata waan ta'eef akkatti dhiyeessuutti xinnoo adda yoo ta'es sanaaf egaa garuu thank you maame dhufuu keetti baay'een gammada. Perspektiiviin kee xinnoo addadha. Garuu waan nu haasaa jirru wajjin waanuma wal fakkaatudha. Waanuma of course you're very frank gootee bantee dubbattee so akkasittan qabadha. Raajii akkam? Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha. Yaadatti tun seeniin waan sadiin dubbadha. Sadan saafuu daqiiqaa tokko naa kennite. Tokko Dr. Nureddin waan kaase sana furdifamuu qabadee yaada nulleen akkuma waan siyaasaa Oromoo mari'annu kana hawaasummaa Oromoo irratti iddoo dhibdi jiru irratti yeroo fudhannee mari'achuu nu feesisaa. Jara keenya loon gaafa biraa qalan hin gadoodha. Inni tokko yeroo biraa qalamu inni tokko hin gadoodha bira. Nu garuu Oromiyaan lixaa maatii tokko keessaa namni 10 namni 15 akkasitti ajjeefamu Oromoon ka biraa calluma ilaaluu jira. Kanaaf nutti dhaga'amuu qabaa. Kallattii kamiinuu deeggarsa miidhamtoota namuumeenis uumamaanis itti dhufe kana waan Oromiyaa lixaa jiru haa birmannu. Akkuma inni dhaammatee wabii maccaas fundraising eventii qabaa personaalis akkuma sila ayyaanaan tuttuqe please hundi keenya irraa qoodaa fudhannu. Oromummaa waliin qabna waan ta'eef. Inni lammaffaani yeroo baay'ee marii mana kana keessatti geggeessinu ilaalchisee bakka ruumiiwwan garaa garaatti nan argaa
Gariin garee nama sadii afur ta'e gaaf tokko maallaqa walitti qabeeraan caasaa keessa hin jira ebeluufaa akkasidhaa jedhamee ololamuun dhagaa. Gariin immoo ayyaanni walitti siin qabee akkuma nama loon tiksuu harcummeen sinuufaa akka jedhu faan dhagaa. Gariin immoo araara labsitu sinuu piipii taatanii ka jedhu faan dhagaa. Kanaaf xiqqoo ishee ani yoon jedheef ani yoon godhe malee ka jedhu tokko dhiisneetu dabballee xobbummaa kanuma haasa'u jiru hojjennoo keenya qabannee Oromoof maaltu malaa ka jedhu akka nama dhuunfaatti yaada kennataa jirra. Jaarmaas bakka hin buune eenyuunis bakka hin buune. Kaleessa kilabaawusitti akkas turamee har'a akkas turamaa. Ana ayyaanaan yaada koo yaada isaa nan fudhachiisu ani yaada koo san fudhachiisu. Wantu mari'achuu jirru yaada irratti mari'anna. Raajiin ruumii kana keessa taa'ee waan hin dubbate qabsoo Oromoof hin fayyadu yoo ta'e anatu balaaleffatamaa ayyaanaan hin balaaleffatamoo namni biraa. Yoo ayyaanaan balleesses abbaasaatti hidhaasaatti abbaa masaaf fannifamaa jiran. Wanta akkasii adeemsifamu nan dhagaa waan ta'eef waanuma akkuma ofii namni isaan ergatuutti akka namni nama ergatuutti fudhachuun kun xiqqoo rakko. Ilkaanillee itti buqqifachuu baannu siyaasaa kana gama hundumaanuu xiqqoo tokko liqimsineerra waan ta'eef akkasitti hawwatamu. Sadaffaa kan maammeen kaasee maammee parsanaalii nan jaalladha nama baay'ee kabajudha. Garuu yaada maammeen qabu kanaan intarteen hin godhu. Dhugaan bakka lama hin jirtu. Oromummaa dursaa Oromoof qabsaa inni paartii siyaasaa jala jirus. Dhugaan bakka lama hin jirtuuti bakka dhugaan jirtutti cichee jennoo godhadhu dubbadhu. Yoo kaafaa rakkoo kana qabaate kaafaa rakkoo kana qabaa yoo abaa kana qabate kana qabaa yoo abaa oboo kana qabate kana qabaa yoo biltsiginnaa kana qabate jechuun badhaadhina paartii akka paartiitti kana qaba. Yoo raajiitis akka dhuunfaatti qabate kana ayyaana situ kana qaba jechuudha. Maaliif inni yaada kee baay'ee santarteen godhuu hin qabnu kanan jedhu ati korneriitti itti ilaaltu naaf gala Oromummaa dursa nus Oromoo dursa jedhu jira marroorras daawudirras eenyurras Oromoo dursee duuti Oromoo haa durfamu Oromiyaan nagaa waaraa argattu jedhu jira gaaffii Oromoo ti amantaa maammee nan amanaa nan beekaa yeroo hedduu waliin maranneerra gaaffii Oromoo kan galmaan ga'u akeekni 3-4 galmaan hin ga'u akeekuma tokkotu yoo hundumtullee gaarii ta'e tokko akkamuma quba keenyaa tokkorra waa caalti. Kanaaf ani keessa hin jiru ni jedhu kuni yoo rakkoon dhalatee soolushiniin nan ilaallatu nama jechuu baqattuudha. Yeroo baay'ee dubbachuun barbaadu isin abaawoo keessa teessu kana dhaabaawoo rakkoo akkasii qabaa jedhu. Ana abaawoo rakkoo hin qabu jedhee miseensa abaawoo hin taane. Rakkoo abaawoo hin qabu falan taa'aa jedheen keessa ta'a. Hin baqadhu. Rakkoo sanaaf hin fala ta'uu qaba jedhee. Nus qabsoo Oromoo akkasidhaan iddoo kanan bidhaa kanan fedha jennee irraa baqannoo ta'e yoo gooliin galee harka rukkunnee yoo nutti galee dallannee gallaa jechuudha. Let's be the part of it. If we think the part of the failure, we're going to be the part of a solution jennee yaanna waan ta'eef ka jedhu kana sadan. Kanatti kaaste irratti waa tokkoon yaada. Araarri nu barbaachisa. Maaf nu barbaachisa? Nuni warri biyya alaa jiru kun amma sa'aatii 4 rafaa jirra. Because nama keenya nama 20-30 baqatee jirutti boqqolloo bituu waan qabnuuf. Kanaaf nagaa waan inni barbaachisuuf nan beeka. Nama nagaa dhabe maatii nagaa dhabe hin qaba waan ta'eef. Nagaan nu barbaachisa. Nagaan sun akkamiin argamaa namni hundumtuu faluu qaba. Araarri kun immoo xumura nagaa fidaa ka jedhuutti yoo fudhanna ta'e an akka kootti araarri kun xumura nagaa hundumaa fidaa ka jedhu namanu. Garuu immoo ka'umsa fiduu danda'a iddoo kaleessa turreerraa tarkaanfii nu deemsisuu danda'aadha. Maaliif yoo jennee yoo araara kana tokko manni silamma maammeen tuqaa ture yoo araaruma kanatu falandumaa fida jenna yoo ta'e rakkoolee garbiraa qabnu furachuu qabnutu hafeetu rakkanna jechuudha. Kanaaf araarri kun bu'aa fidaa bu'aa kaleessaa irraa tarkaanfii nuu fidaa garuu waaraa waliigalaa fidaa jennee jala goolabuu hin qabnu. Maaliif jennaan tokko rakkoonumti siyaasaa nu qabnu wal xaxaadha. Lammaffaa stakeholderiin qooda nagaa dhabuu Oromiyaa keessaa qaban hundumaatu qooda fudhachuu jira miti. Warruma qooda fudhatu keessaa maayinni institutionidha. ልዩነት ባለበት አንድነት አለ አንድነት ባለበት ልዩነት አለ ከጀደሙ tokko jira. Within caasa every caasa keessa kan nagaan barbaanne jira. Akka namaattu kan nagaan barbaanne jiru nu nagaa sittaasofnee namaaf nagaa soonu hin jedhu jiranimi. Akkuma kana kan nagaan barbaanne jiraachuu danda'a. Kanaaf kanumatu nuu fidaa jennee abdanna yoo ta'e rakko.
Garuu anaaf amma tokko nu tarkaanfachiisa irratti develop goonee nagaa waaraa fiduun hojiin kan keenyadha. Inumaayyuu araara kanaa booda implementation irratti rakkoo dhufutu qooda namni kennutu murteessaadha. Kanaaf araarri kun milkaa'a akka yaada kiyyaatti milkaa'aadhaan abdadhaa waan inni milkaa'uufis kanaan dura sinii kaaseera. Qabsoo Oromoo keessatti the right person in the right place ta'utu rakkoo fideedheen kaasaa ture. Har'a garuu the right people are meeting each other. Maal safaarii mati nuu gamsiise nuu yeroo hundumaa. Oduu deddeebistuu gidduu caasaan dhahatee maaliin dhahatee amma abbaan dhimmichaa walga'ee mari'ata waan ta'eef furmaanni yookiin saksasiin tokkoon dhalata akka jedhuun abdadha. Akka kootti kun madaalli kiyyadha. Irra caalaa immoo erga mariin kun godhamee booda all inclusive marii keenya yeroo darbaattis kaaseera. Qabsoon Oromoo roga sadii akeeka siyaasaa lama jira. Roga sadii yeroo hin jedhu qabsoo hidhannoo, qabsoo karaa nagaa, qabsoo ijoollee mootummaa keessa jiraatanii namoonni baay'ee legitimate gochuun hankeeti dhimma hin qabu. Legitimate godhuus dhiisuu dandeessa. Garuu mootummaa keessa gaaffii Oromoo asiin deebisnaa jedhanii warri aangoorra jiran akeeka kanaan Oromoof gaaffii deebisnaa jedhanii qabsaa'u jiru. It is true dinaay gochuun qabdu. Kaafaa of abaa'oonis akeeka siyaasaa kaleessaa qabanneetu karaa nagaa Oromoof gaaffii deebisnaa jedhanii qabsaa'u jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo Oromiyaan boortaan cabdee boortaan deebi'uu qabdii jedhee aarsaa lubbuu kaffalee qabsoo hidhannootti cichee jira. Roga qabsoo kana sadaniitu jira. Akeekni qabsoo siyaasaa immoo lamatu jira. Inni tokko Oromoon hiree isaa murteeffachuu qabaa jedhee kan amanu qaama abaa'oo wobootu jira. Oromiyaan immoo karaan Itoophiyaa karaan Oromiyaa nama keessa Itoophiyaa keessa ba'a Itoophiyaa keessatti dantaan Oromoo deebi'a kan jedhamu ani manifestoon kaafaa fi manifestoon badhaadhinaa walirraa fageenya hin qabu. Tokko sabdaneessummaa leellisaa tokko immoo tokkummaa Itoophiyaa leellisa. Akeeka siyaasaa kana lamaan qabnaa roga siyaasaa sadiin qabsoof. Rogi siyaasaa sadan qabsootti geggeessinu kun yoo wal hubate yookiin yoo wal dhuunfate malee rakkoon Oromiyaa amma dhumaatti ni qabu. Kan hubachuu nu feesisa. Sirriitti reality lafa jirudha waan ta'eef. Ebaluun deeggaruu dhiisuun bu'aa qabaan qabuun waan biraati isatti walitti dhufna. Garuu iddoo nu jiru realitiin kanadha. Boolla sadii keessa jira. Akeekni siyaasaa immoo lamumatu jira. Oromoon hiree isaa murteeffachuu qaba ka jedhee qabatee taa'u. Oromoon immoo Itoophiyaa keessatti deeffisaa argataa jedhee ka taa'u. Kana kun yoo akeekni siyaasaa kun wal mo'e yoo rogni siyaasaa kun wal dhuunfate malee gaaffiin Oromoon deebi'u. Kanaaf marii kanaa booddees warri kun all inclusively egeree Oromiyaa irratti gatta'amee yoo waan taane ammas mormituu biraa dhalataa dhufa ammas rakkoo biraatti seenna. Akkasitti ilaaluu nu feesisa. The second threatin ka Oromiyaa yoo nagaa buusnee sila mana wayii tokko keessatti dubbataan ture. Warri Gumuz torban lamaan darbe araara godhaniiru. Akkuma naannoo Gumuzitti araara godhatan. Dantaa baay'ee sadarkaa Itoophiyaatti hirmaannaa qaban isin qaban. Oromiyaa jechuun yeroo ammaa kana garuu Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaan Oromiyaa malee nagaa hin qabdu. Waan nu beekuu qabnu. Yoo kan Oromiyaa hiiknee akka Itoophiyaatti fala ta'uu yoo barbaanna ta'e manni obboleencoo yaada isaan jedhan tokkessa waan hin jaalladhu. Itoophiyaan hin jigdeedha. Yoo jigde immoo nurratti jiguu hin qabdu jedhe. Maaf jigdi nu saba guddaadha jedhe. Mana tokko keessaayyuu yoo rakkoon dhalate hangafa ilaala namni. Sabni biraas nu ilaala. Akka Oromootti saba biraaf maal baannee immoo akka Itoophiyaatti gabbaanaa kan jedhu sunis murteessaadha. Yoo diina waloo kana fixnee ajandaa waloo hin uummanne. Kanaaf taateewwan achi booda dhufan baay'ee natti mul'atu akka danqaa qaban garuu irra aanamaa jedhee yaada. Kanaaf araarri kun itti ba'umsa isaaf namni qooda hundumaa kennuu qaba. Araarri kun waan sila bichuun faatutu kan itti waliin galaa araara kana namni gad ba'ee dubbachuu dhabuun waan irratti waliin galame dubbachuu dhabuun Eertiraa irratti araara godhame himuu dhabuu qofaa miti. Warri araara sanarraa qooda fudhate siyaasaarraa ala xaba ta'ani. Gaafa Dr. Warqanaa fi Lammaan siyaasaa ala ta'anii araarri suni ija isaaniitti paarticha keessa ari'amanitti ilaalaman.
Har'asii rakkoon akkasii yaa'ila salaalaf mootummaa keessatti jijjiiramuu danda'a. Yaa'ila salaalafiin bakka wayiitti dhalachuu danda'a. Kanaaf isa kana immoo hojiitti hiikuutti godhu nu feesa. Walii galatti waan an jedhu Oromoon nagaatu isa feesisa. Oromiyaan nagaa waaraa ishee feesisa. Haati Oromoo boo'urraa dhaabbachuu ishee feesisa. Kanaaf callumannee waan bubuutuu xixiqqoo kakaasuurra araara kana galmaan geessisuuf erga jalqabnee booda immoo milkeessuu irratti nu hunduu hojjechuu qabna akka jedhuun dabalaa fayyaa ta'e ayyaana. Thank you, Raj. Fayyate. Bilal. Okay. Indagama jedhee abdaddaa. Indagama. Bittan fufaa. Okay. Ulfaadhaa fayyaataa hundi keessanuu warri mana keessa jirtan hunduu siyaasni immoo irra guddaa siyaasa Oromoof Oromiyaati. Murteessan biyya saniif jedhee ana mana akka nama tokkootitti Oromoon tokko siyaasni isaa tokko siyaasa lama qaban jedhu Oromoon jaarmaa lama sadii qabaachuu danda'a siyaasni isaa tokko dantaan isaa tokko warri siyaasaa akkuma reefu raajin tuqee jira warra gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessa baasa jedhuu fi gaafiin Oromoo hiree murteeffannaa Oromootiin deeba jedhudha kanuma lamaan wanni jiru jechuu kuni haa jiraatu gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessa deebi'uurra jirullee haa jiraatu. Gaafiin Oromoo hiree murteeffannaa jedhullee haa jiraatu. Garuu gaafilee kana deebisiisuuf ilmaan Oromoo qawwee walitti dhukaasuun hin barbaachisuudha an akka nama tokkootti jennaan kiyya. Qawween har'a bosona jiru qawwee ilmaan Oromoo qabattee ilmaan Oromootitti dhukaastuudha. Kanarratti waliigaluu qabna. Waan tokko wal soobuun nurra hin jiraatu. Amma siyaasa deeggaruuf yookiin immoo qaama deeggaruu political correction eeggachuuf jecha sirnaan lollaa empire Itoophiyaa lollaa dhiifnee amma hayti jiru kan dhukkubsataa jiru kan dhibamaa jiru yookiin kan du'aa jirus Oromoodha kan ajjeesaa jirus Oromoodha lubbuu Oromoof qabeenya Oromoo qofa odonteen akkuma waliigalaatti iyyuu biyya san keessatti siyaasa Oromoo miidhaa jirra wal miidhaa jirra waan kana dhugarra dhaabbanne dhugarra ijjenne haqa walitti himne wal miidhaa jirra siyaasa keenyas miidhaa jirra segalee ani qaama mootummaa nama deeggaru ta'uu danda'a garuu an Oromoodha ati qaama hidhate kana deeggaruu dandeetta garuu ati Oromoodha nu lamaanuu immoo dantaan nuti qabannee deemnu dantaa saba keenyaa saba kana seentara goone qabeenyi inni keessa jiru rakkoo siyaasaa inni keessa jiru dhimma hawaasummaa isaa seentara goone gaafa qabsoofne saba kanaaf qabsoofne waan ta'eef qawwee walitti dhukaasuun nurra hin jiraatu wal ajjeesullee nurra hin jiraatu jidduu keenyatti haadha Oromoos abbaa Oromollee boochisuun nurra hin jiraatu kanaaf amma ani wanna akka nama hirmaannaa arra dhufeetti wanna dabarfachuu barbaadu yaa ilmaan Oromoo mee amma bileen geemii san keessa haa baanu waggaa 4 arraa waggaa 5 arraa duraa hedduu biloo malgooni ati maa bosona seente isatu bosona seene inni kanaaf kana ajjeesaa inni kanaaf kana godha arraa sanbira dabarree waggaa 5 keessa jirra waggaa 5 kana keessatti wanta keessaa arganne bu'aa arginee jirra bu'aan waggaa 5 kana keessatti Oromiyaa keessatti bu'e ilmi Oromoo du'u qabeenyi Oromiyaa barbadaa'u siyaasni isaa badu sanbira taree rakkoo biyya sanii naannoo sadii ta'aara by the way rakkoon Itoophiyaa durumaa Oromoodha jechuun siyaasa Oromooti osoo siyaasni Oromoo sirraa'e osoo wanni Oromiyaa biyya san keessatti iddoo isaa argate bakka gahaa isaa gahaa ta'u argate siyaasni Itoophiyaa ni qajeela siyaasni gaafa Afrikaatu ni qajeelaa jedhama jechuudha so kanaaf kun kan qajeelchuudhaaf Oromoo jidduu isaatti siyaasa isaa roga itti godhuunsa barbaachisa kanaaf araarama deeme kun itti fufuu qaba dhumachuu qaba araara booda maal ta'a siyaasni Oromoo garam deema kan jedhuuf naareeshinii siyaasa Itoophiyaa waliigalteedhaan bocuun barbaachisaadha jechuudha. Gaafa Oromoon gara tokko deebi'ee jaarmaa miti beek siyaasni Oromoo roga tokko godhatee boca san Itoophiyaaf lafa kaa'e siyaasni Itoophiyaatu ni furata. So rakkoo ofii jidduu isaa keessaa kana baasee siyaasni Itoophiyaa gara tokkotti deemuu qabdi gaafa jedhu irratti walii yoo galee
dhimmi biyya sanii rakkoon biyya sanii ni furatti. An kana jedhaa sanii alatti araara keessatti Oromoon waliin lolu araara boodas waliin lolu maybe araara booda qaamni biraa kamufatu jiraachuu ni mala san immoo waliin dura dhaabannaa santu durra bareedan jedha fayyaata ulfaadha. Thank you fayyaata ulfaadho Bilaal. Qabxii cimaa kaastee dhuma sanarratti booda nan tuqaane sitti deebi'ee waan ta'eef Solko. Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii hundumti keessaniyyuu torban geenyee googine torban gaarii jecha egaa waanuma gaggaariidha wanti ka'aa ture wanti dhaga'aa turre nagaadha. Obboleessi koo tokko garuu maal jedhee nagaan kadhaadhaan hin dhufuu jedhe. Anis sheeriin godha wanta kana. Nagaan si kadhadheef hin dhufu yookaan na kadhatteef hin dhufu. Yoo barbaannedha fakkeessaadhaan nagaan dhufu tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Nagaan kun badee jira. Nagaan baduun immoo ol qabatee dhugaatu dhabame akka Dooktar Gammachuu Magarsaa jedhu dhugaatu bade durasaa. Dhugaan akkamitti badee Oromoon waan gaafate qaba, waan barbaade qaba, waan du'eef qaba. Waan Oromoon du'eef kanatu itti dhiigisaa dhangalee lafeensaa cabe kanatu dalga darbe. Dhugaan achitti badee jechaadha. Gaafa dhugaan badummoo bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru waan ta'eef nagaan duukaa bu'ee badee jechaadha. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Yes, ilmaan abbaa tokkooti. Oromummaa kee irratti si mormaan jiru. Oromummaa koo irratti na mormaan jirtu. Garuu namatu du'aa jira. Amma obboleessi kiyya na dura dubbate maal jedhee qawwee ijoolleen fudhattee bosona seente kun uummata keenya ajjeesaa jira. Akkana jedhe jechatti jechaadha. Qawween ijoolleen fudhattee bosona seente kun warra uummata keenya ajjeesaa jirutu ajjeesaa jira. Malee uummata keenya ajjeesaa jira miti. Ani immoo akkasitti nan beeka. Kanan argis. Warra taankiidhaan uummata keenya ajjeesu dirooniidhaan nama 3,000 gabayaa keessatti fixu ajjeesaa jira qawween sun. Qawwee caccabaa kaleessa jedhan har'a jijjiiramee dhufee qawwee fooyyaa bitatee isaanumarraa hiikkatee akkas gochaa jira jechaadha. Yoo nagaa barbaanna ta'e jechoota akkanaa kana fayyadamuun hin barbaachisu. Wantoota akkasiirraa ta'uuf eeggachuun barbaachisa. Nagaa jechaasiin dhagaa namni baachuu hin dandeenye walirra darbachuun kun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Inni kabiraan Oromoon Itoophiyaan keessaa Oromoon keessaa baanaan Itoophiyaan hin jirtu. Of course Itoophiyaan hin jirtu. Garuu ani Itoophiyaatu diigama jedhee bara baraan waggaa 100,000 waan inni kaffalaa jiraadhuuf hin qabu. Itoophiyaan dhiiga ilmaan Oromoo dugdaa gabbattuu fi lafee ilmaan Oromoo murtee abobeeffattuu fi ani Itoophiyaa jiraachisuuf bara baraan wanta ilmaan Oromoo sacrifice gochaa wanta Itoophiyaa duukaa jiraadhuuf hin qabu. Itoophiyaa diigama malee. Yoo dhugaa isaa dubbanne jechaadha. Turtee dhufte fakkaata Solko as turtee gaafa yeroon yaada marii kanaa lafa kaa'u. I think namootaaf deebii laachaa jirta. Okay, irra naa deebii. Garuu wantootuma namoonni dubbatan irratti hin dubbadde. Garuu irra naa deebii. Isa hubadheeraatti nu amma fixuuf eegee. Amma nu maalni forward looking wanta ta'e haasaa jirra. Hundumtuu akkasitti dubbachuudhaaf jalqabee xinnoo waa tuttuquun kun waanumatti jirruudha. Nuyi dhiisii namoonni abbummaa irratti qabaatanii mari'achaa jiran iyyuu waa malee torban caalaa hin teenye. Back and forth inni qaba dubbachuu waan ta'eef it's okay gara bal'inaan ilaalla. Garuu ani amma toopikii godhee kan haasaa jiru opportunity fi possibility nu uumamuuf deemu. Nagaan kun akka fiixaan bahu nama barbaadu qofaa otoo hin ta'in nama amanu nama irratti hojjetu goonee of amanna of beekna waan ta'eef akkasitti nagaan kun akka fiixaan bahuu fi akka nagaa kana keessaa bu'aan bu'u amannee maal jechaa jirraa maal fakkaata gara fuulduraatti maal fakkaata maal akka fakkaatus barbaadna. Siyaasni jiru kuni kan Itoophiyaas kan kaasan sababuma kanarraati. Maal jechuudha? Siyaasni Itoophiyaa fi gaanfi Afrikaa kuniyyuu Oromoo irraa kan madduutu isa bulcha. Direct or indirectly waan ta'eef siyaasni keenya akkamitti determinant ta'a scoping landscaping suni maal fakkaata isa jedhu we are rather forward looking and optimistically haasaa jirra. Akka mariin kun gara nagaatti nu geessee qawwee nu gidduudhaa baasee siyaasaan gamatti mari'annutti nu gasha jennee
already namoota amanne taanee dubbachaa jirra waan ta'eef akkasitti gaafa yaadnu what do we hope and expect for the Oromo politics to morph into in its scope, in its overall stretch spectrum, in its spectrum, the width of spectrum, Republicani jira amma raajiin wanta gaggaarii kaasee ture maal akka ta'anii qaamonni amma jiranii gara fuulduraattis immoo yaadota siyaasaa isaanii keessatti waa'ee hiree murteeffannaa gama walabummaatti geessuu kana irratti kaaseera waan ta'eef siyaasni keenya maal fakkaata maal akka fakkaatu hawwina isa jedhu lafa kaa akka mariin kuni nagaadhaan hiikamu already isaan namoota amananii dubbatan taanii dubbachaa